kasaalan akka qorraafate. Beeku garuu erga dhufne kilaasii turre jirraa barsiiftuun seennee gamoo. Saatiin isaan Saa lama boojjirraan turre deekuma shan mukkana bira butte. Saa lamaaf deeqaa shan seenaa miree baratti barsiisonni. Ni dhufte haa. Barsiistuun tun isii qofaan mooda waan nuti isaa dabuu qabna dha. Jechuun bakka deeqaa amma deeqaa shan qofa dabarsitee saa lamaaf deeqaa kudhan yoo seenne deemnee gaafachuu qabna barsiiftuu waan wayitii keenya deeqaa kudhan guutuu buttee. Akkam qaba. Gaafanna. Dhufteellee nu lolti. Jechuun Amma alaabaalee nu fitte. nu haasoo yoo dhuftellee waa'uma barsiiftuu maaliif barsiiftuun turtee jennee haasoo jirra malee waan biraa miti jennaan maal koo qabare. Saa jaalalaa minaan aspeesi jaalalaa ofuun hin danda'amu yoo nu lolti nuti maali qoe hin barannu jaalalaa ofuun hin dandeenyu dhimmi barsiiftuun akkana nu godhatu maali. Gurmaan gaafannaa dhuftu wayitii teenya deeqaa kudhan boojjirraa gaafachuu qabna bakka. Ayyee bakka haa ta'u. Barnoota kan Oromoo baay'ee barnee turre waa'ee sirna beeksisuu danda'udha. Kanaaf haala barachaa turre. Harkaan baafne. Barsiistuu barnoota kalee baranneesnee raawwanni naagalletta kan jirtu kan. Yoo si garuu baate nan gaafattu anuu siifin deebisa. Tokkosan shaakala jabanaa godhuutiin na jira. Bunalleen dhunne saansaa illeen deddeemtee jirti rabshaan danda'u jedhumaan amma ifin dhiphisu jedhumaan gaaffii osoo sin gaafamuun deeme. Wayitiin san wayitii jaaffaa waan tureef saniifin osoo sin gaafatin deeme. Lammata immoo garuu qo'achuutti hin jirtu. Guyyaa yoo jabanaa qote halkan barumsa. Namni halkan ni qo'ataa ganama immoo jabanaa miti waan edda qo'attanii deebisa ture. Ittiin deebiin garuu kafa. Maa warraa fatta. Barsiistuu ganda keenyatu haroo daqiiqa waa godhitaan jee kana tursiise. Osoo na nayyema sin godhin dubu maa ol seentare. Deem bee narra. Deem narraa bee. Deem. Barsiistuu ganaa hin deebi'u maal kana dhiisuu manaa godhe. Barsiiftuun ifiifuu ammoo seentee micoon xiqqishuma isii duuba seentee hanganaa teebbee jettiin hiriyaa adabbii kan teefi haaseentu malee. Akkasumas. Adabbii bakka adabbii fudhattee haaseentu malee gali jechuun hin qabdu ammoo seentee siin. Qaamonni walii waan gochuun hin dandeenye murtee isii beekan. Garuu egaa dubbannaa adabdee haaseentu. Yoo kana maaliif akka cimditudha? Isii warraafatee dhufe gaasanumaaf. Kanaaf jechuun mootummaa kana akkatti wal dhaabtee waa hedduu gaafatte. Kana malee wanni biraa maaltu jira? Garuu natti fakkaatu akka waan biraa qabuuf na fakkaata. Garuu Waan biraa qabaatteen malee dila kana akkatti rakkitu. waan biraa garuu jecha hin dhageenye kanumatti quba qaba. Fi fuuldurri inni warraafattee barsiisuun eegalee warraafattee dhuftee ijoolleen summa jala xiqqishoon seentee. Dubaree barsiistuu illee warraafattee isiileen lukkaa'u. Egaa inni warraafattee dhuftee nagamuun gaafattee malee waan biraa waan gootee qabdu. Egaa jalumoon seentee mala. Taki barattoonni kiyya kana abbaa joo jettee takka lama jettee haa ta'u sun jaadamni isanii ni murteessa. Isin akkam jettuun barattoota miti. Nama takka as keessa ol kaaftee haaruun gottuu hin jedhu. Gaaffii haa gaafattuu gaaffii haa deebistu. Akkin jiru barsiiftuu maaliif hin gattu malee nuti waan haaruun gattu hin qabdu barsiistuun haamu turallee ijoolleen tun jaalala waliin oofan jechuu turte barsiiftuu maaliif hin gattu. Kan ammoo namni warraafan hin jiru guyyaa tokkichaa namatti warraate kanaan dhungoo fi maalmaalii adabbiin dilluku waan ta'u miti arraafaan mateessi guyyaa biraa yoo warraafattee adabamtu hin ta'a. Ayyee haa ta'u egaa haa ta'u adabbii guyyaa lammaffaa bonaaf yoo itti deemu. Karaa barnoota keenyaa
Iya. Fatanaa dadhabdee fideetiin jira. Nama tokko isin keessaa kan fakkaata. Nama tokko immoo isaanii jaa duwwaa nama fuula yeroo isaan tokko. Nama tokkichaa sana. Daalleetiin nalumaa kannaan fatanaa nalumaa kannaan fatanaa dadhabdee fideetiin jira warra nama. Jaata fakkaata haala dinqidhaa sana hedduu isaa kun fakkaata. Nama tolfan nama takkaa tolfanii jechuudha kan dhagaa namni sun eenyu yeroo na dhibe garuu. Coota kaja. Coota maqaan eenyu jedhamtu. Bishaatu jaama. Isiitu tolfanii. Coo bultuu keessa tolfan. Sirrii. Guyyaa sun nu akkuma yeroodhaan galtee hunduu mataa dura baate. Ni galee guyyaa sanii. Bakka akkasii kan beeku. Guyyoo jechuudha akkuma haala kanaan nu tolchitu. Michoon fadhaan jedhama. Haala kanaan nu tolchitu. Jabaannee sirrii dubbisnee isii godhuu qabna. Isii kan dorgomu qabna. Isii caalaa dorgomu. Hayyee kanidha. Guutuu eenyu fidee bashaatu fidee bashaatu jaar. Bashaatu jaar. Harka hannaa kamilee hannaa. Okay. Fatanaa isin harka. Dubbisi ammallee. Hayyee barsiiftuu. Jabaa dubbisi. Tokko faani baala. Hayyee. Rinte. Giddugala. Edaa wayi bakka Barataa giddugalaati. Fidee jira. Jabaa dubbata. What? Juga orang ide kita. Iya. Kami tak kan? Akka inni jiruu fi akka inni qo'atu jiru qo'addaadha gorsaadha. Barnoota qormaata isaa filaasinitti kan ture waan isin kan nuti irraa hin qabneef jecha xiqqoo gorsaa isa barnoota irratti xiqqoo qabxiin isaa kun gataankiidha waan ta'eef. Akka kan nyaa'ee gallu barreeffadhaadha yaadannoodha.